Kabajamoo barattoota keenya maatii Odaa Akkaadaamii bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u. Barnoonni keenya guyyaa 60maaf isiniif qabannee jirru kutaa 24ffaarra ga'eetu jira. Guyyaa har'aa immoo qormaata yeroo 5ffaatiif isiniif qabannee dhufnee jirra. Haga barattan keessaatii hagam akka hubattan kan itti of madaaltanii fi yoo hubattaniitti ta'e kutaatti aanutti kan darbitan. Yoommoo haala gaariitiin hin hubanne ta'e immoo irra deebitanii deebii nuti isiniif gadhiisnu ilaaluudhaan wanta fooyyeffachuu qabdan kan itti fooyyeffattan ta'a. Gidduu gidduutti egaa barnoonni keenya of madaalaa akka isin deemtanis kan isin taasisudha. Namoonni haga ammaatti chaanaalii kana sabiskiraayib hin taasisin jirtan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Yeroo kaanittis haala gaariitiin barnoota nuyi qabannee dhufnu akka argachuu dandeessanii fi hiriyoota keessaniifis sheer taasisuun akka isaan qaqqabu taasisaa. Viidiyoon kun namoota baay'eetiin akka ilaalamuuf yeroo kamiyyuu laayik gochuun eegalaa. Viidiyoo kanas ta'e viidiyoo keenya kaan laayik taasisuun eegalaa isiniin jenna. Namoonni gama onlaayiniitiin nu biraatii barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, watsaappii fi teelegiraamiitiin nuuf bilbiluu dandeessu. Kallattiin gara qormaata keenya har'aatti kan darbinu ta'a. Qormaanni keenya gaaffiin jalqabaa kanneen armaan gaditti barreeffaman dubbisii jedha. Jarreen kun qubeen isaanii baay'inaan wal fakkaatu. Kanneen walitti aanan kun wal fakkaatu garuu kallattiin itti dheeratuu fi kallattiin itti gabaabbatutu adda addummaa qabaachuudha. Jara kana hagam adda baastanii dubbisuu dandeessan kan jedhu waan ta'eef qormaanni keessanii jechoota 20 kana asirratti isiniif barreeffamee jiru. Jechoota 20 kana yaada mataa keessaniitiin shaakalaa. Kan olii kun fakkeenyaaf gaara, kan lammaffaa kun immoo garaa. Akka kanatti gaara kan jedhuuf garaa kan jedhu adda baasee dubbisuu danda'eera ani kan jedhu haala kanaan warreen hafan sirriitti of madaalaa isiniin jenna. Guyyaa borii deebiin isaa isiniif gadhiifama. Waan dubbistanii fi deebii nuti isiniif kennine wal bira qabdanii ilaaluu dandeessu. Gara gaaffii lammaffaatti hin darbaa. Gaaffii lammaffaanii dhaggeeffachuun barreessii jedha. Gaaffii lammaffaan dhaggeeffachuun barreessii. Asii akkuma argitanii tokkootii haga 15tti haala kanaan ni barreeffattu. Toora tokkoffaa irratti fuula. Toora lammaffaa irratti kutaa. Toora sadaffaa irratti hiree. Toora afuraffaa irratti waaqa. Toora shanaffaa irratti fagoo. Toora ja'affaa irratti booka. Toora torbaffaa irratti safuu. Toora 8ffaa irratti goota. Toora 9ffaa irratti qubee. Toora 10ffaa irratti odaa. Toora 11ffaa irratti rooba. Toora 12ffaa irratti aduu. Toora 13ffaa irratti huuba. Toora 14ffaa irratti yeroo. Toora 15ffaa irratti beela. Kana gaaffii lammaffaan dhaggeeffachuun barreessi kan isin jenne sagaloota jechoota nuyi amma isiniif waamne kana sirriitti dhaggeeffachuun bakka isaanii irratti barreeffattu. Sana booda guyyaa borii deebii nuti isiniif gadhiisnu wajjiniin
wal bira qabuun hagam akka argattan kan itti of madaaltan ta'a jechuudha. Kallattiin gaaffii sadaffaatti kan darbinu ta'a. Gaaffii sadaffaan deebii sirrii ta'e filachuun bakka duwwaa armaan gadii guutii jedhu. Egaa akkasitti argitanii bakka duwwaa kanaaf deebii lamatu kennamee jira. Deebii lamaan kana keessaatii kan sirrii hima guutuu taasisu filattu jechuudha. Caalaan bishaan daake. Bakka duwwaa kana irratti daake kan jettudha kan galuu qabdu. Garuu wanti isin qoramaa jirtanii daake kan jedhu ishee kana moo daake kan jedhu ishee kanaa yoo kan aaga jirutu daake jedha yoo ta'e kan aaga jiru. Yoommoo kan baaga jirutu daake jedha yoo ta'e kan baaga jiru filattu jechuudha. Deebiin keessan tokkoffaattanii yoo kana ta'attan A jettu jechuudha. Yoommoo lakki kana ta'attan immoo tokkoffaattanii B jettu jechuudha. Haala kanaan kan isin qoramtan jechuudha. Lammaffaan inni bakka duwwaa eega kan jechuu barbaanne inni gaala eega. Gaala kan jettu kan aaga jirtu ammoo kan baaga jirtudha. Yoo kan aaga jirtu ta'e lamattanii barreessaniitu deebii keessan A fuulduratti barreessitu jechuudha. Yoommoo kan baaga jirtu kanatu gaala jedhettan immoo lamattaniitu B barreessitu jechuudha. Sadaffaa bakka duwwaatu isa qabee jiiteessa. Qufaatu isa qabee jiiteessa jechuu barbaanneetu. Qufaa kan jedhu aaga kan jiru ammoo baaga kan jirudha. Qufaa kan jedhu aaga kan jiru yoo ta'e sadaffaattaniitu A jettu. Qufaa kan jedhu immoo baaga jira yoo ta'an immoo sadaffaattaniitu B jettu jechuudha. Bakka duwwaa kanarra qufaa kan jettutu guutama waan ta'eef jechuudha. Isa kana ni filattu. Gaaffii afuraffaan bakka duwwaa dhiqe kan jechuu barbaanne qodaa dhiqe jechuudha. Qodaa dhiqe. Qodaa kan jedhu kan aaga jiru ammoo kan baaga jirudha. Yoo kan aaga jiru ta'e afuraffaattaniitu A jettu. Yoo kan baaga jiru ta'e immoo afur jettaniitu B jettu jechuudha. Shanaffaan bakka duwwaa tasaa oole. Maal tasaa jennaa? Balaa tasaa jenna. Balaa kan jettu kan aaga jirtu ammoo kan baaga jirtudha. Kan aaga jirutu balaa jedha yoo ta'an 5 jettaniitu A jettu. Yoommoo balaa kan jedhu kan baaga jirudha yoo ta'an immoo 5 jettaniitu B jettu jechuudha. Haala kanaatiin hagam akka adda baafachuu dandeessan kan itti of madaaltan ta'a. Guyyaa borii deebisaa qabannee wanta isiniif dhiyaannuu fi kutaatti aanu hordofuu hin dagatinaa. Qormaata gaarii nagaan nuuf tura.